أبو سينا من سينا من أمسا الله فانك هاتي من أمسون يبدأ بسنا أكنا هذا هو الدماغ في نكمازي جماعة أوروبيات لا إثيوبيات كمان Ota afaan kaa'uun si galtee aadaa Harargeeti. Kana malee numaaf huntaatu beektaa. Karaa maqaa maameen fayyee. Akkana wayi TikTok balaa yaa TikTok balaa ilmi namaa alfixas gubbatti Allah wallahi ilmi namaa bakka maallaquma barbaada. Allah namni keenya alfite magala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة فيادا أرجع فوق وانتان بفني جامان ومباني بفني ويركم ماير يويا نقول نجا ورا نيت كامل لونه ينتي أسقط بعد بفني يوغا نامني نما مركان سجرات مركان نيني أسوينا وني رأسو إنه استر ممتا كنيا تنا هاسوينا تا تيك توك هاسوينا وأنا بدي جاوا تا ممتا كنيا توني وأنا أريد تكاسي قلتي مني كنيا تيك توك أنا رتي وأنا قرسي سنين بيخان وني سانو قفي دوتا تي والجبن سما في والقودو في مقال بليسو تنا kanaaf tanarraa fagaachuutu gaariidha. Akkas yoo wallahi namni na jala jiru rafu jiran saaboo rafu jiran moo dhiira waa ummata mirqaanan qabu kam warri friendii kiyyatee kun laa ilaaha illallah moo ninka gaafirraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيك توك أنا قبار وفيل يروتي إحساسه بربادو أمو سيقلتي أمسا وانا ملتي دبر سوافي بيك نمني خين يكوني أكما ورموتو مني خين سيقلتي جنادا أما نبني سيقلتي أمتا خنا جارك أبسو غونا ماري غونا جار أمتا سيقلتي إفي ولوم بين أمتا سيقلتي أنا بين أمتا سيقلتي identity ساتون بين سو سيقلتي أبسو والغو ورمو نكورمو سيقلتي دورا بكا ولي خانو قبتي والجبين فتشو قبتي yoo tokko dogongoree tokko dhufee sii galtee manguddoo araaraa ta'uu qaba. Kanaaf nama keenya kana olaalte hundinuu oowwa. Fasilaatiin baradhe jedhus namni tokko oowwa. Dhufee sii galtee waan ijoollee walitti kaasu fa'aa as gubbaadhaa dubbata. Warri sii galtee duraanuu giiftii as gubbaa barbaadu warra giiftii isaaniitii fi maallaqa malee tokkummaa uummataa irraa haajaan qabne. Wallaahi waan hedduu nama dhibduu jira.
kanaaf ni haasofna yoo jiraatan akkasii akka nagaa yoo jiraatan ol sasseena inshallah salaata rabbi salaaneetiti walii dachaan rabbi ala ni haasofna inshallah salaataatu nu bira azaanee jira akkasii kanaaf siigaltee namni keenya waluma cabsuun qabu yeroo hundaa'u siigaltee oromoonni jantuun wal cabsiti walirra duulti wal sakaalti kanaabeef kanaaf siigaltee haalli amma deemu jiru fokkota dhugaa dubbachuudha fokkota namni tokkummaa akka sabaatti bara abbootiin teenya siigaltee tokkummaa tana oromummaa tana irratti siigaltee dhiiganiiti irratti wareegamaniiti oromoodhaa maqaa joo kana nuuf kanneen jechuudha dhugaa dubbachuudha amma fakkeenyaaf ijoolleen tiktok as gubbaa teessaniiti qabsaa'ota oromoo hunda mataa gaggaragalchitan hedduutu akka nama gaddisiisa warra yeroo hundaa'u asuma gubbaadhaa shiraan tokkoffaati yeroo hundaa'u oromoodhaaf ajandaa uumuun barbaadina please namni siigaltee uummanni biraa bar tiktok kanarraa wanni godhaa jiru teknooloojii uummata isaa barsiisaa jira uummanni siigaltee akka waa baratu godhaa jira uummata siigaltee karaa gaarii irra qabu irratti siigaltee akkas godhaa jira ammoo namni keenya kun ajanduma siigaltee haaree finnee uummata keenya walirra duulchisuun kun hedduu akka qaagidha ammallee uummanni kun eessa jira laala amma yaada siigaltee ani fakkeenyaaf welcome dureessanu dhiyaadha ani fakkeenyaaf harargee haa ta'u dogongora yooniin an qabaadhe fuutanii siigaltee bakka tiyyaa fi ganda kiyyaa fi nama kiyya hunda arrabsitan kun kala qobbaleessu namni tokko dogongora qabaate manguddoo jira nama waa beeku jira sheekotii jira wal gorfachuutu barbaachisa osoo siigaltee waliin gorfannee butamnee ani maarree kiyya tuqee siigaltee walitti seennee jechuudha ummata oromoo siigaltee guddaa kanaatu Juwaarii fi Khadiir Martuu ummata oromoo guddaa beeka akkasii beeka ummata Harargeetii fi ummata Arsiitu Juwaarii fi Khadiir irra isaaniitu ummata kabajaa qabu ummata guddaa ummata kana siigaltee ummata kana eeggachuu qabna malee ummanni kun akka walitti hin buune Juwaariitti tuqamee Khadiiritti tuqamee siigaltee wallahi rakkoodha eessa akka jirtan oromoon tun eessa akka jirtuu fi ummata ganaa siigaltee waan beekne ta'uu siigaltee isin arginee jirra moo akkasuma sheekonni gabbaanii ijoollee walitti jiranillee isin arginee jirra kanaaf wanni akkanaa kun siigaltee sirrii miti kanaaf obboleeyyan kiyya namu Arsiin isaa taatu Harargeen isaa taatu bakka walii kannuutu barbaachisa yoo bakka walii kannuu baannellee namu siigaltee nama isaa jabeeffatu nama isaa siigaltee walirra duulu haa dhiisu kanaaf adeemsi amma jiru kun hedduu xiqqoo gaarii miti namatti hin tolu boo akkas obboleeyyan kiyya wanni nuti godhu qabnu as gubbaadhaa siigaltee waan kheyrii bichaa hojjechuutu barbaachisa yeroo hundaa'u siigaltee as gubbaa dhufnee bar negatiifuma yeroo hunda tanama keenyaa kanaa negatiif akkamumattiin nama kana wal ficcisiisa warri kalee siigaltee bar miidiyaa kana siigaltee seenullee baadhu jala deemee yeroo hedduu ni hordofaa beeka warri kalee siigaltee afran qallootii fi ituu humbanna jee nama keenya addaan diigaa ture arra siigaltee peejii banatanii waan jaan beektu arraan tana nuti siigaltee ijoolleen akkasin nama qoodaa turte san nuti siigaltee Somaaleedhaa Somaaleetti gallaa laal filima namni nurra dalagaa jiru kanaaf Harargee tanaas addaan siigaltee gosaan bittinneessaa warra turees firraa arginee jira dhugaa dubbachuudha kanaaf namni faayidaa mataa isaati jecha uummata walitti buusuun gaarii miti Jawaar Mohammad aktiivistii Oromootii nama siigaltee Oromoo biraa qooda guddaa qaba Jawaarni komatama ani komatama siigaltee
جوارني خومتما قرو جواري خاني سيقلتي طبقات ورقول لين هنجر خدير مرتو ني خومتما خدير مرتو سيقلتي ورمو رافدوك أبساي ورمو كمتشو قبدي بدي بكاركني كمتشو قبل eenyu sigaltee Khadir martuu bakka bu'ee dubbachuu danda'u jiru. Khadir sigaltee Oromooti. Yohaannis Oromooti beeka. Kanaaf yaada sigaltee akkanaa kana qabannee walirratti duuluun sirrii miti adeemsi sigaltee hedduu fakkotaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani edallee sigaltee dhufeen ture wanni akkaan na aarsi keessa takkaa jira. Wanni akkaan nama aarsitu sigaltee dhugaa dubbachuudhaaf qabsoo Oromoo tana namni Oromoo tana akka sigaltee qabsaa'uu danda'an namni sigaltee xurree garsiisee uummanni keenya akka sigaltee Oromootti akka qabsaan godhe jaarraa abbaa gadaatii fi elama qilxuuti. Garuu arraan tana sigaltee dubbii xiqqoo tanaa jecha yeroo footoo jaarraa abbaa gadaa sigaltee fuudhanii mataa gaggara galchanii waan namni jenne sigaltee waan gurraaf hin tolleen dhagee jechuudha dubbachuudhaaf. Kun hedduu nama aarsaa nama balbalcha. Amma keenyaaf namni waan sangootame maal godhu deemtan. Jaarraa abbaa gadaa sigaltee namni akka isaatti akka sigaltee Oromoo guutuutti namni isa qixxaatu jiru. Kun seenaa dhugaatii beeka. Qawween akka itti dhahamtu agarsiise elama qilxuuti. Waan dhugaati kun sigaltee. Waan xixiqqoo namni walitti bu'u tanaa jecha hayyoota akkanaa kana footoo gaggara galchanii arrabsuun maal jechuudha. Maali kun boo dhaloota akkami? Dhaloota akkami? Uummata sigaltee akka itti qabsooytuu fi aan Oromoo arra nuti sigaltee Oromoo jennee barqoma dhaanna. Isaanii nu barsiisee beeka. Abbootii teenya isaanii barsiisee beeka. Warra qabsoo tanarra cichee arra biyya Oromiyaa jennu tana. Ummata Oromoo kan sigaltee ummata Oromoo ta'ee akka sigaltee Oromummaa isaaniitiin jabaatan warri godhaa ture qabsaa'ota keenya. Kanaaf sigaltee namni keenya kun eessaa akka jiru hedduu nama dhibaa. Please warri sigaltee waan akkasii footoo qabsaa'ota keenyaa footoo sheekota keenyaa warri gaggara galchitan amma isin footoo isaanii gaggara galchitan isin fakkaate sammuu teessan akka gaggara galchitaniitti ilaala. Sammuu teessan qullaa waan taateef sigaltee akkana sammuu teessan gaggara galchitanii beeka. Kanaaf namni sigaltee Oromoodhaaf qabsaa'ee hundinuu qooda qabaa uummata kabajaa qabu footoo isaanii gaggara galchitanii as gubbatti arrabni maali boo. Kanaaf waan akkanaa tanarree dhiisuutu barbaachisa. Wanni akkanaatun yeroo argite ibiddaas qabata dhugaa dubbachuudhaaf namniif qabuu danda'uuf qaba. Namniif qabuu hin dandeenyoo keessa seenee walitti dhuuba jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan akkanaa tanaas nurraa dhiisaa. Oromoon sigaltee tokkummaa jabeeffachuutu barbaachisa. Amma fakkeenyaaf TikTok kanarra gubbaa teenya akkamittiin sigaltee jecha bareedaa arrabaa fiddee Oromoo Harargee fi Arsii akkamittiin walitti direettee yeroo hundaa'u kaalkuleeshin dhoyta. Kana jirraa beeku nuti gamana duula jirra gamasi duula jirra. Garuu duula kana keessa wanni nama ajaa'ibsiisu wanni ajaa'ibee warra sigaltee wayii beeyna jee as gubbaa TikTok kana gubbaadha. Warra kaleessa sigaltee warra kaleessa ummata Oromoo jee o'aa ture. Warra kaleessa sigaltee nama keenya jee o'aa ture arraan tana sigaltee dubbiin walitti bu'iinsi xiqqaan kun dhufnaan gabbaatanii tokko manatti nafne lallabaa jirtan. Kun gaarii miti boo baleessoo. Bakka gabbaatee lallabdee sigaltee atiis ibidda qabsiisuu dhufturra maaliif nama kana sigaltee gama furmaata solutionii maaliif hin barbaadin? Furmaata barbaaduun nu barbaachisa. Akkamitti sigaltee dhimmi amma sooshaal miidiyaa kanarratti Arsii fi Harargee hedduutti ka'e kun dirqumaan goonee beeka Arsii fi Harargee tanaas dirqumaanii walitti dhiibnee uummata kana walitti buusuuf tattaaffii guddaa godhaa jirra walittis buusaa jirra. Kanaaf dhimma kana akkamitti furraa akkamitti sigaltee uummata kana wal taasifnaa irratti yaaduu dhiiftee kaleessa sigaltee bar TikTok kanarraa oo'ee Oromoo na gargaara Oromoo sigaltee filoora maarree sigaltee giiftinaa erga yaa Oromootiyya yaa ilmaan maarree yaa sigaltee warri arra akkasitti warri akkasi kaleessa sigaltee giiftii kadhachaa ture arraan tana yeroo wanni xiqqoon tun dhufte sigaltee gabbaatanii nama qabatanii gabbaatanii nama arrabsitan kun sirrii miti obboleessoo
uummanni keenya siigaltee walitti buusuun gaarii miti. Kun qaanyiidha. Wanni nuti dalagaa jirru tun siigaltee nuuf ta'aa jirti beeku. Dhaloota kana siigaltee balleessuu irratti bobba'aa akka jirru beekuutu barbaachisa. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka nama qaanfachiisa. Wanni amma siigaltee deemaa jiru. Please waan kanarraa of qusannu. Waan kana haa dhiifnu. Uummata keenya walitti dhufanii dubbiin araaraan dhumee siigaltee waliin jiraachuu kanaaf siigaltee wanni amma ta'aa jiru hedduu takka nama qaanfachiisa qaanyii guddoodha. Waan hamtuudha. Kana jala haa baanu. Akkasii inshaallah wallahi dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoo kun miskiina. Uummanni siigaltee warri balaa fidu jiru warra TikTok kana. Kanaaf siigaltee kana akkasitti waan kana please haa dhiifnu ofirraa. Haa dhiifnu. Kana jala haa baanu isiniin jechuu barbaada. Namni keenya siigaltee namni keenya beektaa dhugaa dubbachuudhaaf mee warri amma fakkeenyaaf yeroo geemii qabdanii wayii waantanas gubbaa dhuftanii yaa Oromoo yaa Oromoo yaa Oromoo nitti maddaa warra Habashaa tokko wajjin geemii gaggeessuu deemna siigaltee lallabdanii jettan. Garuu arraan tana yeroo siigaltee dubbiin xiqqoon tun dhufte gayyaataniiti dubbii oowwiftan hedduu takka qaanyii. Uummanni siigaltee kaleessa itti wayiwaachaa yaa Oromoo jettee siigaltee leenca bitaanaa erga kunoo warra Habashaa tokko wajjin geemii qaba yaa Oromoo nuti madda yaa ilmaan abbaa gadaa jettanii siigaltee akkasiin lallabdan jechuudha dhugaa dubbachuudha. Amma gad dhuftaniiti dubbiin xiqqoon tun gitee kaate akkamitti dubbiin akkana taati? Warra siigaltee ibidda qabsiisaa jiru isin. Warra siigaltee TikTok kana gubbaadhaa kiiftii nama kadhachaa turtan. Hunda keessan isin harkaa jirra. Qaanyiidha kun obboleessoo. Obboleessoo qaanyii. Waan fokkota waan hamaa godhaa jirtanii. Wanni kanaaf gaarii miti gaarii miti uummata keenyaaf gaarii miti. Namni siigaltee TikTok kana gubbaa taa'ee uummata walitti diree giiftii harkachuu osoo hin taane uummata Oromoo karadhoo yoo miskiinummaan sudhooyte uummata Oromoo karadhu yaa Oromoo gargaarsa waliin naa qabaajii siif wali qaban Oromoo bakka siigaltee uummata keenya gargar baaftee ibidda uummata jidduutti qabsiiftee benziila dheeyxee waa barbaaddurra gargaarsa gaafachuun dhiirummaa beeka. Kanaaf siigaltee uummata kanaa jiru uummata keenya walitti buusaa jira. Haalli isin siigaltee godhaa jirtan kun haala mishaa miti haala dansaa miti. Kanaan jechuu barbaada. Inni biraa siigaltee waa'ee daangaa kana siigaltee dhugaa dubbachuudhaaf wayyaaneen seenaa hamtuu dalaydee lafa Oromootii fi uummata Oromoo irrattis kanaaf lafa Oromoo qoqqooddee Oromoon tun siigaltee cicciramtee lafaanis namaanis akka xiqqaattu godhuu irratti wayyaaneen shira hedduu siigaltee lafa Oromoo irratti dalaydee lafa hedduu Oromoo jala baaftee siigaltee Somaaliidhaaf kennitee turte. Akkasuma daangaan Oromoo hora hedduudhaan akka dhiphatu akka rakkatu lafa Oromoo xiqqeessuu irratti inni dalagaa turte. Kanaaf siigaltee amma haalli mul'atu haalli siigaltee daangaa wajjinis wal qabatee mul'atu kun uummanni keenya siigaltee dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Lafti Oromoo daangaan Oromiyaa eegamuu qaba. Kana siigaltee ammaas obboleeyyan kiyya yeroo goonu warra siigaltee biyya bulchu kanaas isaa waliin taatanii daangaan Oromiyaa akka kabaduutu barbaachisaa jira. Yeroo takka siigaltee wayii famadhee wayiin dhoosee daangaa falmaddoo taate gama biraatiin ammallee siigaltee daangaan kun akka uummata kanaan siigaltee badu godhuudha beeka dhugaa dubbachuuf.
kanaaf namni keenya tokkummaadhaan jabaachuutu barbaachisa. Tokkummaadhaan ummata keenya warra daangaa jiru jabeessuu barbaachisa. Khalee siigatee akkamitti TikTok kanarra bee khaleessa giiftii kadhachaa turte arragdee dubbiin xiqqoon tun gad dhufte ummata keenya arrabsuu akkasuma siigaltee jaarraa abbaa gadaa fa'aa xiqqoon siigaltee footoo gaggaragalchuun akka sammuu ta'e gaggaragalchiteeti. Awwanni TikTok